argachuuf dhabukun ani san madaalu laphee nageenya araarri waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo yoo yaa jennee jirra egaa akkuma beekamu chaanala Eebbisaa Entertainment irratti guyyaa guyyaadhaan viidiyoo garaagaraa qabannee karaa keessaan dhufna haa ta'u har'as viidiyoo tokko qabadhee dhufee jira gaafii namoota baay'ee koomentii jalaan na gaafachaa jirtaniif deebiin ta'a jedhee waan yaadeef viidiyoo har'aa kana qabadhee dhufe obboleeyyan kiyya baay'een koomentii jalatti moobaayilii meeqa qabannee galuu dandeenya kan jedhuu fi moobaayilii meeqatu nu darba namoonni naan jettan koomentii jalatti koomentii namoota baay'ee dubbisee waan jiru isarratti hundaa'een viidiyoo isin hojjedha jechaadha galatoomaa viidiyoo kiyya hordoftanii dhaggeeffattanii erga irraa fudhattanii fi gaafii naa dhiyeessu keessaniif guddaa isin galateeffadha. Egaa akkuma beekamu namoonni biyya galuudhaaf kan dura ulaagaalee biyya maal akka nu barbaachisuu fi of eeggannoo nu gochuu qabnu maal akka ta'e kana dura dubbadheen jira. Har'as immoo waa'ee moobaayilaa irraa mi'a kiiloo meeqa faana fudhannee akkasumas moobaayilii meeqatu nu darba namoonni naan jettan nama baay'eedha. Moobaayilii ani garuu akka kootitti moobaayilii 5 fudhadheen galee moobaayilii 2 siistaroota kootii fi moobaayiliin 2 kootii tokko immoo obboleessa kootifanii. Moobaayilii lama koo tokko mucaa kiyyaafan ergee iPadidha jechaadha. iPad makana arginu argitanii kanuma kana fakkaatu tokko jira. Isa mucaa kootifan kenne. Egaa akkuma beekamu asirratti maal isinii ibsuu barbaade shamarran keenya moobaayilii 5 fudhattanii darbuu dandeessan laaptoobii tokkollee harkatti qabatanii darbuu dandeessan garuu kiilootu jira laala. Moobaayilii rakkoon qabu kiiloo raayyuun gootu asii moobaayilii shaantaa harkaa yookiin boorsaa harkatti fannifattu keessa hoo dargoote rakkoon qabu dhimma darba inni. Garuu isin uffata baay'ee bituurra moobaayilii faa wantoota akka warqii kana odoo bitattanii isin fayyada. Moobaayilii takkitti ka isa asitti amma biyya namaa asitti riyaala 500 bittan Itoophiyaatti 35,000 40,000 gadi hin jiru. Bilbilli asitti G4 Plus keessattuu moobaayilii Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa neetworkii argisuudhaan beekamu Samsung Ultra 24 fi Samsung Ultra 25 dha kan 5GB dhaan jiru jechaadha. Amma gara magaalaa gurguddaa keessatti 5GB hojjeta Finfinneedhaa fi Adaamaa keessatti jechaadha. Magaalaa kaawwan garuu 4G dhaa fi 3G dha. Amma garuu 4G dha irra jireessa naannoo jireenya baadiyyaa faa keessa magaalaa xixiqqaa keessatti kan gadi fageenyaan hojjechaa jiru 4G Plus dha jechaadha. Egaa akkuma beekamu moobaayilii 5 qabattee darbuu ni dandeessa. Atis kana caala wayi naggaadudha galchitaa miti rakkoo hin qabu. Garuu yoo namoota kan baay'istee bittee fa'aa maddidha qabda yoo ta'e uffata keessa yoo gootan gaariidha. Maaliif isinitti baay'atee harka irratti illee isinitti ulfaatu jechaadha. Shitti oggaal keessa ooftanillee hattuun illee akkasiin jala haakii gochuu hin dandeenye yookiin hattuu isin jalaa fudhachuu akka hin dandeenyeef akka isinitti toluuf wanti tokko mi'a garaagaraa keessa gochuun gaariidha. Fakkeenyaaf almuuniyeemidhaan martanii kamanni koompitara keessatti waan mul'atuuf jechaadha. Miini isin shaantaa keessa guutanii dabarsitan liiftiidhaanii karaa liiftii sanitti koompitara keessatti kameeradha waan jenni achi keessa qabdu guutuu ilaalama waan ta'eef yoo amma fakkeenya meeshaa rakkoo qabu meeshaa akka qaraa meeshaa akka wantoota meeshaa qara qabu wantoota dhoowwaman jechaadha. Meeshota akkasiis yoo shaantaa keessallee akkasisaa jiraatu ta'e hin qabamee leeffama shaantaan kee maaliif liif koompitara tulaala liiftii keessatti kameeraan uffata marammarutu jira shaantaadhuma. So almuuniyeemidhaan moobaayilii kee martee gubbaadhaan ta'e naayiloonii irra martee carqiidhaan martee shaantuma si wajjin kiiloo 50 san keessa isa keessa hogoote bareeda. Keessattuu immoo shamarran keenya shaantaa asirra isinii kaa'e kan argitanii shaantaa kana malee shaantaa gurguddaa isiniin darbu liifti keessatti hin dhoogama. Shaantaan kiiloo 23 fuudhuu danda'u shaantaa lilkanyaa kanneen jechaadha. Lama asiin dabarsitaa tokko ka kiiloo 7 asiin qabattee baata harka keetiin gara gubbaa jechaadha. So kanuma isiniin jechuu fi malee waan biraa miti. Moobaayilii rakkoo hin qabu. Moobaayiliin haga dandeesse galfachuu dandeessa. Garuu waan isin gashuu hin dandeenye karaa liiftii wantoonni isin meeshaan qabattanii deemuu hin dandeenye meeshaa qara qaban meeshaa akka sakkiinaa meeshaa akka
wantoota hin jiraan meeshaaleen qara qabu achiin fuutanii deemu sirrii miti meeshaa akka millaacii gaafa siriin jedhu millaacii akka Itoophiyaas akka hin beektan ilkaan sadii qabsan millaacii akkasiisan kaasii kun rakkoon qabu kun beekamaadha ka rifeensaati garuu millaaciin Itoophiyaa sun ka rakkoo namoonni baay'ee tasatti wal muran waan jiruuf isiin kompiitara kee meeshaa keessatti argamnaan rakkoodha isiin dabarsan sirkaa deebi'ee shaan xaggee gara boodatitti akkasumas immoo ijoolleen baay'een hubannoo dhabuu keenya malee waa baay'ee irraa barattan namoota sin dura galee ergaa isinii qoodu irraa waa argachuun gaariidha nuti yeroo keenya sanitti namoota nu hordofnu turre namoota osoo hordofna ta'ee waa baay'ee baranna cal'isneetuma galuudha tikkeetti kutannee galle malee waan namoonni nu barsiisan irraa waa nu banne jechaadha kun dogongora keenya dhiifama jennaan warra nu dura galanii nu barsiisaa turan immoo irraa hordofuu dhabuu keenyaaf isaan dhiifama gaafanna amma garuu nan hordofa dhugaa haala waqtii irratti maaliifan hordofa beekta ani kaleessa akkasitti osoo beekin galeellee wanta haarofti tokko yoo dhufe ani immoo obboleeyyan kiyya kana duuba hordofaniifan dabarsa jedhee isa hordofa jechaadha. So videoon isin wanti isin gochuu qabdan asirratti moobaayiliin rakkoon qabu moobaayiliin haga barbaadde galchuu dandeessaa. Isiniin jedha moobaayilii kudhanii ni deema rakkoon hin jiru. Kanaafuu meeshaan kan namni illee sitti ergatee hiriyoonni illee sitti ergatanii naagalchi minaamisiin jedhan almuuniyeemiidhaan martanii boorsa keessa boorsa karaa listitiin deemu isa keessa keechuu qabdu jechaadha. Malee asiin gara tokko yoo sitti baay'ate miizaan irratti illee sitti ulfaate irraa si harkaan bisuu danda'ama. Moobaayiliin garuu hin hambifamu meeshaa biraa dhiistaa wantoota akka shittoo fa'aa shaantaa keessa qabaatte tokko biraa gatuun dirqama kiiloo yoo oovarii dhufe jechaadha. Garuu namoota gaariirra guyyaa sanii guyyaa ati galtu san namoota gaariirra yoo si qaqqabe homaa si hin godhanii rakkoon qabu meeshaan keessa nagumaan si gala jechuun barbaada. Hordoftoota kiyyaa baay'ee sin jaaladha baay'ee sin galateeffadha. Videoon kiyya akkasin maddii qaqqabuun akka namoota biraallee hiriyoota keessan qaqqabuun viidiyoo kiyya kana sheer godhaatti wal qaqqabsiisa namoonni viidiyoo kana argin hedduutu jira viidiyoo samoon hojjedhe kana waa'ee galiinsaa shaanxaa kiiloo meeqan nu deema fi maal ka jedhu kana namoonni hin qaqqabin jiraachuu danda'a kanaafuu wal qaqqabali sheer gochuun namoota akkasii biraan akka gahu nu isin hubachiisa jechaadha. Kanuma isiniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatooma viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jedha sheer naaf godhaatti wal qaqqabsiisa kutaa nutti gaafii qabdan yaada qabdan qeeqa qabdan balballi inboksii keenya yeroo kamiyyuu banaadha gaafii wantoota isinti ta'an maaltu galuu danda'a maaltu galuu hin dandeenye fi akkasumas yoo biyya galle hoo maal hojjenna kan jedhullee karoora isin qabattanii galuu qabdan. Bakkuta addaan irratti isiniif hin hojjedha ammaaf asuma irratti goollamna sheer gochuun hin irraanfatina warroonni immoo haadha bitaatan sabiskiraayibii nuuf godha galatooma.